sanarra haleluya jatu gaban tokol jadu razu tajene keta kurratia gabati dubbate jatu ergamonni ebake qaban lama jiranitti gole jiranitti hawarana ba haleluya abanke keessa feqee jiru ebake laga gamanatti keessa malatti qabame si baheeku abjuu kee qabame si baheeku kaasaan dhufee si kaffalamu ajal qabu tokko lama sadi tokko lama ala melekita torba asii fudhattee baata kan ittiin barake guutummaa raajeffachaa jira sadi afur shani jaha torba saddeet sagal kudhan arraagaasee isa eebbaqee dhaabate fittiisheera isa fayyaa kee qaba mataaneera roozaa lafacheele kele beeda ndakatala peado achisitti jedheesa daangaasaawu namantaatu jedheesa sirratti naasu karaata binneera jedheesa sirratti gibbatu gooftaan hundeessaa ragee maraaseera ta'ee ishee inni cabuun mala harra hin caba inni buqqa'uun mala harra hin buqqaa inni godaanuun mala inni sun sulaa hin godaana Zado wikatalea akanan jedhu abbaan kun naman gubaa'ii kana keessa furgukkisee eebbatti baasu baraayida nama akka xiyyaatti asii ba'uun arga gooftaan akkannaan jedhe sagalee dubbatamaa ture labsii labsamaa ture kadhannaa kadhatamaa ture galmee namoota sagattee Zapro jaleada Burusa bate Tagabate Wangara garabate Enni jirenya ke tibi gwado mitile bera Hallelujah Wow Wanaga Amen Wanarka Nama katiyati tokko tasgitu Plasu tajile kakadya Gatiin kajeelota jireenya namee caafamee jira. Nooraan tokko afura qulqulluu waan aan jedha. Nama isa bukkee irra jiru harka isaa bukkee bal'isini. Maqaa isaa hedduu ammoo ikoonoomii arjuun mul'ata babal'achaa buli. Babal'achaa buli ishiin jedhama. Nagaa isiniif haa ta'u. Defata wayni sirriitti nama dirree moo'ichaatti ba'u jira. Garuu isa dura wayni sirriitti yaada keessan asuma naaraadha. Gaafa ati hojii ho'ii hojjettu gaafa ati waa karoorfattee baatu hinaafaan jireenya kee jira. Hinaafaan kun immoo ati laga ceetaa laga si duqqaan jiru. Hamma laga aggamana jirutti garuu taakkoo sitti ta'a. Isa har'a irra ejjettee baata. Seera uumamaa 27 lakkoofsa 20 irraa Yoosefi obbolootumatu manama jibu. Sababa malee. Sababa tokko malee mana keessaa jibu. Maal jedhuuni gaafa inni deemee dhufee isaan bukkee ga'u 37 lakkoofsa 20 irraa argachuu dandeessu. Kottaa hin ajjeefnaa bineensa hamaati immoo nyaati jenneetu hin beeksisnaa jedhan. Kana duwwaan dubban abjuunsaa lamman akka ta'u ilaallaa. Waan siin jechuu barbaada. Ameen. Anaanis waan aan jedheera isiinis waan jechuun barbaada. Ameen. Iddoo teessuma kee jaamanii barbaadu akka kanaan duraatti arganii barbaada. Warroonni kuni hinaaftota mana keessa cirwaadhaan dhaggeeffadha. Hinaaftota mana keessa obboloota bukkee. Hinaaftonni dirree hojii immoo jiru. Hinaaftonni warra taayitaa qaban jiru.
Hinaaftota warra taayitaa qabanii warra akka eenyuufaan isiniin jedha Saa'olii gaafa Gooliyaad isa rakkisaa ture beeksisa baasa. Beeksisa inni baasu beeksisa akka jedhu kottaa jedheetu namni Gooliyaad isa jedhamu kana ajjeesu yoo jiraate gibiran kaffalu waan tokko namni isa gaafatu hin jiru intala mootii fuudhaa jedhaniitu xalaa baay'ee ba'e laxxafame. Daawwitii beeksisa dubbisee osoo hin taane dibameetu hoolaa biraa dhufeetu warra dirree lolaarra jiraniif nyaata fideetu anis ba'een lolaa'e obbolootatu of tuultu taa'ee gadi jedhanii no taa'ena lakkee dirree lolaatti ba'e. Gaafa dirree lolaatti ba'e jedhu uffatatti ka'an kan lola isaan mijachuu fidi wanti itti kenname tokko jira harka keellaa fuuta dubbiin irra baqee gaafa dubbatee jedhu goonni inni dhaabatee si loluu lafaa dha'u. Isa irraa baaseetu xaxanii fudhatee furriisa isaa fudhateetu Gooliyaaditti adeeme. Gooliyaadii mootii rakkiseera. Gooliyaad biyya rakkiseera. Gooliyaadiin kan kaasu dhibeera. Waan inni deemuuf qaba. Waan inni dubbadhuuf qaba. Har'a Waaqayyo achis butee asis butee nama tokko dirree eebbaarra si dhaaba. Namni furmaata ta'uu dhibee. Gooliyaad gaafa isaa argee jedhu Daawitiin sareen asii taa'ennaa You command with a sword. maqaa Waaqa gooftaa machaan si. But I come in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel. Waan kolfee wayinatti fakkaatan caafamne mala. Maaliif kaleessa jabaa Daawitiin caalu gurguddaa Daawitiin caalu garagalshee garuu isa kana garagalshuu hin dandeenye. Xaxanii fudhatee tokkitti gaafa darbatu durumaan dhufu harka keellaafu torban kana keessa ji'attii kana keessa inni mataa keettis saba keettis biyya keettis maatii keettis baatee iddoo agadhiisu. Silaa beeksisa baasa nama isa gargaaru barbaade. Amma immoo dubartootatu Daawitii kuma kumaatama ajjeese Saa'ol kuma ajjeese jennaan Saa'ol hinaaffaa jedha nama taraa hinaaffaa warra taayitaa qaban gaafa isiin jedhu yaadaan naa qaba. Mootummicha fudhachuu malee wambaricha fudhachuu malee maaltu isaa hafe waan godhe hin qabu isa biyya rakkise galagalche. Kaleessan boo turanii gaafa Daawit immoo Gooliyaadiin ajjeesuuf faarsaa jalqaban duukaa bu'ee galateeffata ture garuu hinaaffaa garaa jira isa biyya rakkisu biyya irraa arras jiraama. Yeroo seexanoonni biyya dhuunfatanii seexanoota rukutuudhaaf meeshaa kan luqqifanne jiru. Warra meeshaa seexanoota rukutan immoo rukutuuf kan fiigu baay'ee jira. Harka kee gabbuusiisa dha'uun manaa dhahi. Sadaf Maatewos 13 irraa argachuu dandeessu lakkoofsa 25 Yesuustu fakkeenya wayii dubbata. Diinal kanneen isinii tuquu barbaada. Namicha tokkotu lafa isaa qotee qamadii facaasee gaafa inni manatti galee jedhu diina isaa kan ta'e halkan deemee dhaqee ingirgaadatti facaase. Gooftaa koo ati qamadii facaastee hin turree ingirgaada ta'uu duukaa biqilee jennaan lakkoofsa 25 irraa dubbisaan. Yeroo namni rafuttis diinal kan ilaa dhaggeeffadha. Yeroo namni rafuttis diinni namichaa dhufee ingirgaadas qamadii keessa facaasee Insokke. Binaanichis hin guddate. Ijas erga godhatee booddee ingirgaadichis innis hin mul'ate. Ana irratti hojjettoonni abbaa warraatti dhiyaatanii gooftaa sanyii gaarii qotiisa keetti facaafte miti ingirdaada immoo eessaa godhatere jedhanii. Harka keessan ol fuudhame. Maqaa Yesuusiin har'aa kaasee diinal kan mana kee dura dhaabate. Diina halkanii har'a gooftaan sirraa harkaa miillaa jiru. Maal godhanii sagalee kana maal godhanii hin gaafatan. Dhandhee haramnu ennaa lakkeen ennaa eetuu ingirgaada buqqistanii qamadii duukaa buqqisuu sababii dandeessanii fi kanaaf iyyuu hamma dhumaatti haa ta'u. Maqaa Yesuusii yeroo eegee sirraa galonni si rakkisu. Isa kamtu si rakkisa irraa laata? Isa halkaniidha? Isa guyyaadha? Isa obbolootaadha? Isa dirree hojii keedha? Har'a gargar fuula sirraa galagalfata. Baay'ee gargaan koon galu nama macaafatta malu balballi kanaa torbata taabala. Ammas waan dubbatu nama mana kana jiru bokuusaa akkasittiin ol qabatee asii ba'a. Mordokaayi zabanyaa nama noomaani balbala marra dhaabata. Haamaan immoo warra silxaana qabanii mana keessaa wajjin shokkii taphata. Deemsa nama balbalarra dhaabatu silayyuu hojiinsaa gadaanaa lafatti itti hinaafamu qabu. Yoo itti naaftes waan gootu qabu. Waanuma tokko maleetu waan tokko hin dhaga'in fannoo isaa qopheessaa. Maal gochuuf? Ajjeesuuf. Balbalarra dhaabata. Eessa dhaabatan jedhe? Balbalarra
jira. Isa banyaa. Gaafuma namni ol galee gadi ba'u dhaabata malee waan ol galuuf gadi ba'u to'ata malee jibba namaan qabu. Ol galee mana keessaa teessuma hin kadhan. Gaafata hin qabu. Garuu fannoo isaa qopheessa maal gochuuf ajjeesuuf. Gaaf tokko mooraa kana keessa eenyu jira jenna hamaantu jirana ol galchaa'e. Gaaffii gaafate mootiin maal jedhaani nama mootiin jaallatuuf maaltu taa'ee. Nama mootiin jaallatuuf maa garaasaatti ana malee namni mootiin jaallatu odeessituun isa qaba. Fakkeessituun isa qaba. Kan itti dhiyaatu isa qaba. Har'a maqaa Yesuusii warra akkasii guyyaan itti dhufaara. Garaasaatti ana malee jiraayii jedhe. Waan isa malee hin jirre itti fakkaateetu nama mootiin jaallatuuf maa jedhe. Fiinkee tafuufama gonfootutti kaa'u farda yaabbatu magaalaa keessa naanna'aa jenna. Inni tamma dubbatte tokkotu keessaan irratti kan Mordokaayiidha. Lafa duwwaatti utuu kaleessa dheengadda waa hin dhaga'in tufannoo qopheessaa maal gochuuf ajjeesuuf. Nama namni amalu maalumaaf na jibbaa jettaniif ergaan isiniin qabaa. Waan biraa tokko miti diinni kee ajaa'ibus aduudus anaabatus waa sii ta'uuf jedha isaaf nacama inni sii ta'uuf malaa inuma siifta. Itti yaadame Yoosefitti si achi deebi'ame yoo mootii ta'e obboloonni maqaa gaarii qabaatan waan gaarii irratti hin ta'u. Wanti naaf abidi. Mee abjuun isaa lamman akkam akka ta'u. Harka kee ol naa fuudhime. Inni waa'ee keetiif samiidhaan murtoo ta'e arrasii baraawwatu. Ganama kana waan siin jedhu. Lafaa ka'ee kan nyaara sitti guurutti itti ilaalin. Habeekus hin beekin si dursee waa argeera. Kanaaf maraata. Inni siin jedhame inni siin akeekame sun immoo fiixaan dhumama. Borjii qabaatte naa duurriin kun siin jedhu. Yoo tuukatte saayinaa kordii isaa malee gara fuulduraa gara dudduubaa waan mul'atu hin jiru. Yoo ati diimatte mana keessaa ba'u hojii hojjetuun aduutti rukutuun kanaaf akkas ta'am jedha. Harka kee as keessa kaa'ine guyyaa irraatii kaasee isaa furri qulqulluun siin jedhu malee isa mandamni siin jedhu gurri kee inni fooniin dhaga'e. Iddoo keessa wal geeddaraa. Gaaf tokko Yesuus bartee tokko bite. Bartee akkamii? Kanaan dura bartootaa wajjin lafuma deemu. Gaaf tokko akkas godhe. Biraa isaanirraa adda baheetu galaanarra deemaa dhufnaa. Hurrubtu kaleessa dheengadda wajjiniin jiraatan eegaraadha. Phexros achi keessaa akkas ana innannaan dhuguma yoo sii ta'e ajajii maal gochuuf akka gara kee dhufuuf jedhe. Har'a nama 22 daandii geeddaree gooftaan dhimma kee furuuf hin dhufu. Sababa qopheessee inni si jibbu immoo sin argu irraa kaase. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin sultaana qabna aaboo qabna warra jedhan dudduubatti si biraa galan. Ergaa koonsii gudunfa Daawitii fi mootii ta'uu malee maal tafe inni jedhame irra inuma raajame inuma ta'eef. Engirgaadaa fi yeroo ibiddaa qophaa'ina ibiddatti gale. Mordokaayii fi lafatti yaadaminitti. Lafa inni dhaabatinitti raajummaan raajameef. Inni isaan jedhames ta'ee maal qabe. Har'a waan tokko siin jechuu barbaada. Inni si harkisuun malaa inuma si harkisa. Har'a qulfiin mirgaan si banamu tokko fudhadhu bahe.